ganda ammallee inni himate naannoo inni himate hadhallee balaan keessa jirti jechuudha. Kanaaf akkasii fudhaa liqimsaa wayyaan ilaala nuuf garaagarummaa uummata biraa amaarri ilmaan isaan dhukkee irraa kaasee gabbaasee waraana ofii leenjisee dhukkee irraa kaasuu jirti shalee. TPLF itti gabbaa'ee uummanni dura dhaabbateeti dhukkee irraa kaasee kun harka kennachiisaa jira. Isinoo as nu jala duudanii gardee osoo waallee harkaa qabaattanii osoo garillee geettanii osoo isin keessa beekaan tokko jiraate mee isin keessa beekaan tokko kootaati kun TikTok amma garaan isinii dhufa namni tokko dhufee Mustafaa gaafii takka yoo isin na gaafateen deebisuu dadhabe yoo isin gaafii isin gaafadhee naa deebistan gara keessan gala abbaa feetan fidaa jawaar maal beekaa miti warra xiqqoo profeesaroota gartee kitaaba maqaa Oromootiin barreessitee Oromoo gurguratanii dhagaa gaafadhaa warra maqaa Oromootiin hundi isii karaa irra dhufte takka takka isinii maal profeesaroonni ala jiran kun maal dalagaa turan warra Hayila Sillaasee keessa barate warra gaafa dargiillee aangoo qabaatee biyya gurgurachaa ture. Kanaafuu dhaabbichuun hundayyuu naqee nu dura kaa ilaala. Wanni hidhuu dhabee ajjeesuu dhabeef illee maal ajjeesa kanneen? Ajjeesee maqaa itti argachuu hin barbaadu. Wanni hidheellee maqaa itti argachuu hin barbaadu. Hidheellee ittiin maqaa argachuu hin barbaadu ajjeesee illee maal kanneen yoo ajjeeste beektaa nama wiikaa jallisee ofirraa deemu mirqaalee waa barreessee waa maxxansuu fi dhaabbichuun maal jammeetan gaaf jalqaba hedduun namaadha dhuftanii feesbuukitti akka hin godhufanii jimaa jarra jedhee yaawar fa'aa maqaadhee jimaa qamaatanii farshoo dhuddanii waan barreessinaa galgala ka barreessitan ganama isin jalaa badaa jedhee waan sabaa dalagaa gabbaa yaa'uun akka garana koottaa yookaan jabaadhaa dorgoomaati waa lafa kaa'aa jedhee ebaluun ajjeesanii jaartii hoyyee ebaluu hiikee abii addeessise. Saanii hoyyii garaa ilmoon rimeenni ba'ee abii garaa baasa. Roobni barana roobne abiyyitu gartee roobuu dhoorge. Wanni isaan barreessan kana. Oromoon biyya qabattee Oromoon jeneraalli jira. Ministeerri jira kantiibaan Finfinneedhaa jira. Oromoon waa takka hin dandeettu gaafa abii asii bu'ee diina isin bitaa jira. Laaltayyuu sawaa inni dubbatu gaafa abii asii bu'ee abbichuu gar tokko hin jabinna abbichuun gaafa asii liite maal ta'an amaara nu deeba yookaan ammoo Tigiree nu deeba akkasii gaafa somaan warree gurra qabanii gartee akka hoolaadhaa kabalee nutu isinii jira abshiiru surree keessatti dalba'ee naannu jira isinirraa dhoogera gaafas illee rabbu nutti hin fidine hin dhuftu ammaatti Oromoon gartee lamanan kooban jette takfiin jansanii lammata sabni Oromoodhaa sigalee sanii ta'u yoo ammoo dhufte ni jirra abshiiru. Nu kaleessa illee baradhaan sooshaal miidiyaa gubbaa ka'iin Tigiree isin gartee hadha nu deebitu malee ittanii hiitansanii fi nafxanyaa nu deebitu malee hiitansanii muka itti cabsaa baane nuti alhamdulillah rabbil alamin. Akkasiin nama iskiriira duuba taa'ee waa dalage jabduu nu dalagee itti lafan dhiitiin akkas inshaallah warri gara peejiidha yoo barbaaddan karaa tiktookii dhuftanii gara tiktookii dachaan inshaallah warri karaa peejii jirtan na uffolchaa. Wanni abbaa Hasan Mahammad eessa turte ati gara wanni wallahi gaarii alhamdulillah rabbitu nu injifachiise. Waa tokko isin himu naafsa yeroo takka. Waa tokko isin himu waan nu mo'achiise kaaliqu samaawaat wal ardi rabbii ardi samii uumeef haqa qaban. Siriyaalee wanni mo'anneef wanni irra aanneen maaliif haqa qabannee deemne. Amaara balleessuu Tigiree balleessuu nafxanyoota kaleessaatiif TPLF illee wallahi nam tokko illee tun takkaan ebaluu aduu jedhu agarree girrisaa fi baandaan ammoo waa jettu beektanii ajjees gidaloo malee hin beeku waan birii ajjeesi malee eessa galtaa eessa dhaqxaa wallahi ka ajjeesu himi wallahi ka ajjeesu ka jiraachisu kaaliqu samaawaat wal ardi haqa dubbadhu wanni rabbi jaalatu maali beekta ka maleekkaallee du'aa gootuuf ka sobee ullolchiisu osoo hin taane ka sobee araarsu. Akkas inshaallah baallama tokko isin isin warri garaa jirtanillee amma taayimiin waan na jalaa deemtee fi gibira waa'ee lafaa irrattis heddumminni namee wanni jiru haga xiqqoo tokko naa erganii nagayeellee jira. Gibirri hagamii uummata keenya achumaan bu'aa qabdii boroo rabbiidha inshaallah. Anallee isillee rabbii warra san yoo nuun jedhe waa'ee gibiraa hektaara yookaan wanta sangaa irratti hagam kafalanii waliif innee inshaallah rabbi biraa taate waan jirtu haga baabaa tokko peejii tokko argadhee jira. Itti gartee waloona goona inshaallah namni kun mee kaleessa illee na gaafattee eegsii kenna namni maqaan isaa tolaa ilmaa inshaallah isinii kenna namsuun seensa akkasii warri karaa peejii feesbuukii jirtanii bishaan dhugettaa bishaan dhuguun abshii warra bishaan dhugaa haasa'uu miti ima dhugaa bishaan bareedaa ammoo warra sanii miti nuti
alhamdulillahi rabbil alamin Ali Siraj maqaan kee Ali Siraj jedha abbaa kiyya akkam Ali Siraj inshallah ala kulli haali leenca namaa inni dhugaa galatooma maaf bittana fakkaate akkasii warra karaa Facebook jirtan achuma naa jiraadha warri karaa accept warra kanneen eega accept godhee seensa dhiirti garana jirti warri karaa Facebook jirtan yoo caqasuu barbaadan kanaamsaniin namoota warroota gartee hayyoota hedduu jiranii warroota sanniin nama hedduun nagaafatee garanaan warri karaa kan dhufuu barbaadan inshallah warri yaada murmii qabdan adda isinin beeku ani balu jedhe Finfinneen diina HD kana galchaa eege gurbaan kun ka suuraan isaa rakaatan ka yeroo baay'ee eenyu miidiyaa onnaa irra dhiyaatu tokko yoo taatee fi si ergeen jiru garuu inni miidiyaa shabboo irra dhiyaatu yuunifoormii waraanaa godhatee tokko na fakkaate ammoo nama kan barbaanna nama asirratti jilbiiffatee kijibaan osoo hin taane nama jilbiiffatee nama siyaasaa beeku nama gartee uummanni waa irraa baratu nama jilbannu ejjatee nama jilbatti ejjatee nu mormu namni waa irraa baratu kanumaan ijoollee dhuftanii namoonni yaada wannaa osoo hin taane gaafii gaafachuu dandeettanii ammoo nama jajjabaa fidaa warri karaa faallaa mootummaa kanaa jirtan nama jajjabaa takka ammoo nama jajjabaa irraa gaafii gaafadha maal gaafanna jedha gamana koottaa maaliif wanni kun uummata keenyaa dharaaf dhugaa yeroo itti adda baafnee sabni keenya akka inni dhugaa qabatu akka waa baratu sooshaal miidiyaa kana nu akka nuti hin fayyadamne itti fayyadamuu qabna jechuudha. Sooshaal miidiyaan kun akka nuti hin fayyadamne akka itti fayyadamnu goona. Inshallah namoota ol galchee karaa onnaa namni hedduu yaa'ee jira. Ergadhaa warri karaa TikTok jirtan. Okay namni jirtan Xaahir Kadir inshallah. Xaahir Kadir isinii kennaa wana dhageettan hireen keessan. Xaahir Kadir jirtanii? Xaahir Kadir yoo hin jiraanne eegaa namni ol galchee yoo Xaahir Kadir hin jiraanne eegaa. Okay, Xaahir Kadir yoo jiraattan inshallah hireen keessanii gaafii qabaattanii yaada qabaattanii. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muutii rofkaa itti fufi. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaga'u jirraa muutii rofkaa itti fufi. Yeroo baay'ee si argachuudhaaf baay'ee taabaa turre maashaallah bagana gaanjiraattee goota nama qaaliidha jabaadhu haaluma kanaan itti fufisiin jechuu barbaannaa yeroo kamuu si biras nama dhugaadhaan dhaabbatu bira hin dhaabbannaa kanaaf wanni tokko haqarratti wanni nu sodaachisu tokkollee hin jiru kanaaf baay'ee si jaallannaa umurii dheeraa qabaadhu rabbiin umurii dheeraa isaa siif haa kennu si jechuu barbaada. Kanaaf gaafiin an qabu warroota biyyi akka inni hin guddanne yeroo baay'ee dudduuba nu deebisuudhaaf tattaafataniif gaafii tokkoon qaba. Isaan kanneen akka Jawaar Faarsee Bulaa jedhu warra fakkeenyaaf dhugaa bira dhaabbatuuf Faarsee Bulaa jedhu. Isaanoo maal jedhamu? Gaafa nama tokkoon Faarsee Bulaa jedhanu isaanoo. Kanaaf gaafii kana isaanumti mee irra deebi'anii of ilaalan. Ofii jaraatiif guyyaa tokko isaan waa'ee isaanii dubbatanii hin beekan waa'ee nama biraa malee. Kanaaf gaafii nan qabu kana galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Galatoom leenca namaa ulfaadhu galatoomiin du'aayi teetiif aamiin jedhee nuun Faarsee Bulaa jedhanii isaan hoo eenyu ka jedhu isaan taayyee nadhaidhaa jiranii nu girrisaa jedhanii kaaniin baanda anamma girrisaa irra girrisaan warra baandaa jala girrisu girrisaan warra baandaa yeroo jennu nama diina alaatii ergamu ragaanadha baatee jirti waraa warra tikaa maal kanneen jalqaba isinii tuqee jira shaneenis tiipelleeffillee warri basaasni Ijiptiif Eertiraadhaa qabamanii jiran Shaabiyaadhaa jechuudha nama 90 kun isaan jechuudha hogganoonni isaanii Jawaar qabadhu guutuun isaanii maal jedhanii
fakkeenyaaf bishaan abbaa bishaan asabii Oromoon laallatu jedhan wanni baandaati beektu. Egaa mee nama kana muutii irra kaaya. Sultaan Isaa muutii irra kaaya. Sultaan Isaa yoo nageette muutii irra kaaya abbaa. Jimma muutii irra kaaya. Warri muutii irra jira muutii irra kaaya sagalee Jimmaati muutii irra jirta. Sultaan muutii irra kaaya abbaa muutii irra kaaya nadide maali nadide. Okay. Kanaafuu gabaabdumatti nuti faarsee bulaa nuun jedhan ani fudhadhuu didde isintu fudhatan malee faarsee bulaa bakana nuti faarsee bulaa osoo hin taane qabsaa'ota warra mirga ofiitii fi saba ofii waliin dhaabbatee yookaan deeggartoota fayyoo jedhan ni taati garuu kanaaf girrisa jechuun warra waan arge jala deemu. Faarsee baandaan ammoo addunyaa keessa illee jira. Biyyoonni biraa warra baandaa jedhan kana yoo qabde tankaarfii du'aati murtiin isaanii warra heera biyyaa cabse warra biyya gurgurate jedhanii gabaabdumatti. Warra biyya gurgurate fakkeenyaaf warri amma asabnullaalu jedhu guutuun diina Itoophiyaati. Diina biyya kanaa Oromoo Amaara Tigiree osoo hin jenne nullaallatu warri jedhu maaliif eenyu mormuu jira Eertiraadhaaf mormaa jira ifatte jechuudha. Kun akka fakkeenyaa biyyoota guddatti biyya feete dhaqe gaafi biriin qabu mana murtii si kaleessanii murtiin ta'e mataa irraa buqqisu. Biyya gurgurate jechuudha gabaabdumatti. Walumaa galatti uummata miiliyoona 130 warra dabarsee kenne jechuudha. Kanaaf agasii warri ammoo lakki maqaan keenya akkasii miti nuun yoo jiraatu warra irraa dhageennaa ulfaadhu galatoomii Xaahir Kadir kan itti aanu namni dura seenee yoo jiraate okay. Tola ilmaas qabadha. Dubbadhu. Eeyyeen. Haa ta'u eenyumaafuu namni dhugaa qabu garuu akkam ooltan garuu duraan dursee. Muutii irra kaayee ulfaadha nagaa alhamdulillah dhiifama muutii irra waan kaayee fi nagaa qabna alhamdulillah itti fufa. Eenyumaafuu namni dhugaa qabate eessattuu kufeen kufu. Dhugaan ilmoo waaqaati. Waaqayyo immoo tokko. Miti waaqayyo immoo dhugaadhaaf jiraata. Dhugaa qabatee nama dhugaa qabatee jiraate immoo waaqayyoon balleessu. Hin beeknas yeroodhaaf warri soba qabatee socho'u eessayyuu akka hin qaqqabne hin beekama. Beektu kanaan durallee waan baay'een beeka waa'ee Eertiraallee waan baay'een beeka. Kanaan dura baay'ee Eertiraan kun akka nuuf biyya Itoophiyaa jedhamtu kana gooluudhaaf yeroo hunda akka ciisee bulle nutu hin beekna hundumti keenya iyyuu hin beekna. Kanaan duras galaana diimaatii fi wareegama baay'ee kan kaffale numa kan biraa eessayyuu hin dhufne. Maaliifi kun immoo mirga keenyaa kan beeknudha. Isarratti namni mormu yoo jiraate ani morma kun kenna isaaf. Kun dhugaa jirtudha. Otoo dhugaa qabnu ulaa galaanaa dhabnee jiraachuu hin dandeenyu. Kun immoo innaa sana baandaan yeroo hunda jira. Innaa sana garuu akka deemsaatti ulaa galaanaa sana nuti fayyadamuu dhiisuu keenya magaalaan Asab jedhamtullee baddeetti. Namni keessan jiraatu maaliifi namni kan jiraatu isuma sanaan buufatum sanaan jiruusaa geggeeffataa ture. Uummattoonni achi jiraatan illee meeqa kanas dhufan kan Adaamaa jiraatan eessa jiraatan achi baqatanii maal hojjetu ture. Waan baay'ee galaanuma sanaan jiruu isaanii gaggeeffatu. Egaa gaaf sanaati balballi sun cufamnaan jiruun isaanis cufamee magaalli sunis badde. Kun immoo shira. Shira kana namni deeggaru anaaf diina. Nuti durumaa kaasee dhugaa qabannee sochoona malee akka isaan kaanii maal jedhu gaala haatanii gugguufu. Dhugaa jedhamutu jira. ምንድን ነው በሚለው በአማርኛ
ግመል ሰርቆ ማጎንበስ ነው ማል ጀዱ ከንገኛን ሞ ጋላ ሀተኒ ጉጉፉ ቤክታ ኩኒ ዱጋ ጅሩ ደብሱን እንደንዳሙ አማ አንዳርጋቸው ጽጌሌ አማ ከሌሰሞ ማልጠጌፈቻን ቱሬ ዋንት የሚዱበት ባኤ ነማ ገዲሲሳ ኩኒ አማ ብየቲ ከነራላቴ ከንጀዱ ተጋየተን ባኤን አኔ ገሩ ባየን አሬ ገሩ ማሊኒ ከንከኛ ረቲ እናን ዴቢኡ ኦሮሞ ረቲ ቀብሶ ኦሮሞ ረቲ ባኤ ወልጠጌፈቹ ወልጎርሶ ቶንተይን ወልቀይቁቱ ባየታ ቄቅቶ ተባየተ kana jedhanii wal gorsuurra qeequu inni tokko jennaan qeeqa malee wayi tokko wanti kun gaariidha jedhee namni dubbatu dhaga'ee hin beeku. Namni tokko waa gaarii illee hojjetu wanti kun gaariidha jedhee namni dubbatullee wayi tokko hin jiru. Baay'een aarsa wanta kanarraa garuu kabaja argadhaa obbo Mustafaa waaqayyo sinaa kabaju kabajanii iddoo namaa naaf laattaniif galatoomaan isiniin jedha. Ulfaadha galatoomaa isinis kabajni haa ta'u mana keessanii yaada bareedaa bilchaataa dhugaa jirtu namoonni hedduun garaa nama nyaatanii lubbuu fi kennan dhugaa biyyi haadha ilmaan kennaaf nu hundinuu anillee isinillee tokkoon kennu namni gartee ilmoo ofiitiif yaadu abbaa faati wanni ilmaan argataniif wareegama kafalanii biyya gaarii ilmaan ofiitii dhiisan. Biyya aadaan afaan amantiin nama irratti kabachiisanii ilmaan ofii guddifachuuf. Kanaaf gootoowwan raayyaa ittisa biyyaallee addaa lubbuu ofii kennanii haadhaaf abbaa ofii kan ilmaan hin qabne ijoolleen xixiqqoon daa'imman lafaa ba'anii jiruu ilma namaa kamu hatanillee yoo jiraatan hatta jiruu namni guyyaata gartee jiruu gaarii jiraatee dabraa jechuudha. Garuu isaan faatiif yookaan ammoo gartee uffata waraanaa san uffatanii ufidhanii jechuudha. Waraana ta'uun gartee maaliif namaan aja fudhatanii baanii galanii lubbuu fi san sabaaf kennan biyyaaf kennanii kochoroo wadduu fi gartee nyaata qabbanaa zigin nyaatanii roobni aduun guyyaa halkanitti bu'aa bayii madaa'u ajjeefamu kana kafalanii wanni kennaniif maatiin lammiin kiyya sabni kan duubatti fi jiruu gaarii jiraatuuf ulfaadha galatooma jecha garaa nama raastu bareedduu jettanii nama ichoon kana balballi asab akka nama liqimsaa qoonqoo gororoo golgatii liqimsinu kana qoonqoo teena tan nu cufaniiti jechuudha. Qaalonni jiru waadha gana ga'e kun osoo balballi sun banaa jiraattee wanni marta kana nutti hin qaalamu. Yoo xiqqaattee harka 4-5 meeshaan irratti dabalamee achirraa gala jechuudha. Jibuutiin gara doolaara biiliyoona 3 fo'ii kafalanii achi gala eegasii naggaadeen irratti dabalattee waa argachuu dalagaa namni fidanii biyya keessa gurguran jechuudha. Kanaaf akkasii ulfaadha. Akkuma argaa jirtanitti Ugaandaan amma Keeniyaa wajjin lola banuu deemaarti. Akkuma keenya buufata galaanaa irratti jechuudha. Keenya garuu hadha deebi'ee wanni hedduu dubbataa ulfaadha. Namoota itti aanuu kenninaan badinaa manni keessanii yeroo dhuftan namoonni nuti warra paartii yookaan ammoo saba kana deeggaru warri mormullee koottaa dhugaa jirtu walirraa barru akkuma isaan jedhan kana arrabaan osoo hin taane dhugaa jirtu. Namootaan lolinaa warra waarkaa qabu loluu dandeenya warra waa dalagaa jiru. Warra ummanni filate haa xiqqaatu waan guddaa dalagaa jiran dhiisi warra biyya bulchaa jiran akkuma isin jettan biliilichi illee taatu warri gariin kaa biliilichiidha magaalaan Finnee keessatti mana shiishaa fakkeessanii yaansan sanuu ta'u bar waa ibsaa nama namni halkan yoo xiqqaatti boollatti hin badu namni gabbayee galu halkan olii gaddeemu halkan dalagatee galu summaa waa sanuu ta'e waan hamaami wanna ifachuun mana shiishaa maatti banaa tolchu haa bareechisuun bareeda jechuudha. Namoonni sanillee hin dalanne garuu namoonni sanillee dalaguu hin dandeenye irratti nuun lolina koottaa waliin marannaadha inshaallah nama itti aanuu kenna kan itti aanu sultaan sii kenname sultaan qabadhu warra alaa ol galfadhaa sultaan muutiirra of kaya sultaan jirtaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Itti hum muutiirra jiraan. Ayyee maashaallah baga lee gara tiiktookii kana nagaan dhuftanii baay'ee gara feesbuukaatiin isinitti barreessan ture gara tiiktookii
baradhaa jechaan ture maaliif namni baay'inaan asitti argama yeroon gara kasii deebi'e waan ta'eedhaaf baay'inaan haasaa nama qabu